gammachuu gara lamaanii gaa'ela lamaan dhiiraa fi dubartii akkasuma kakaastuu madda onnee dhugaatii qulqulleessituu keessa keenyaa miidhagsituu qaamaa fi bareedina fuula keenyaa. Obboleeyyan kiyya amantiif kutaan danda'an osoo waliin qoodii Razaan Oromoo subscribe, like, share gochuun jajjabeessaa waan gaarii qabattee isiniif subscribe, like, share. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota Razaan Oromoo warroonni maatii Razaan Oromoo taatan guutuun keessan jirtu isiniin jedha. Amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodii warroonni maatii koo ta'uun subscribe goonee gama maatii kootitti akka dabalamtanii waan gaarii chaanala Razaan Oromoo irraa argattan subscribe godha. Akkasuma maatiin Razaan Oromoo like gochuun viidiyoo kan koo namoonni ilaaltan guutuun like godha. Akkasuma koomentii yaada babbareedaa akkuma baratame barreessuun sammalis jechuun share gochuun obboleeyyan keessanii qooda. Like anatu isinirraa barbaada. Like naa godha obboleeyyan kiyya. Itti aansuun jechuudha dhugaatii tokko qabadhee dhufe dhiiraaf, dubartiif, daa'imaaf, xiqqaaf akkasuma ammootuyyuu hawaasni kumuu yookiin ammootuyyuu addunyaa kanarratti namoonni hedduu akkasuma immoo biyyoonni hedduu kan itti fayyadaman faayidaa hedduuf kan nuuf oolu jechuudha. Itti aansuun dhugaatii kana maal nu fayyada faayidaan isaa maali kan jedhuuf jalqaba irratti rifeensa keenyaa kan bubuqqa'an deebisuuf sammalis jechuudha. Akkuma baratame rifeensa keenya akka laafuu fi dhugaa rabbi jechuudha. Rifeensi Afrikaa jabaataadha. Eeyyan dhugaadha. Yeroo hedduu warroonni viidiyoo hojjetanis ta'ee anas dabalatee rifeensa addunyaa kanaa irraa rifeensa addunyaa walumaa galatti rifeensa lallaafuuf ta'an akka fakkeenyaatti fudhatanii dhufanii kuni kan uumamaas jira akkasuma kan gabarraa oolfatanis jira. Garuu kan asitti argitan kun rifeensa Afrikaa yookiin rifeensa biyya keenyaati. Rifeensa kana laaffisuuf akkasuma immoo dheeressuuf caccaba dhaabuuf buqqa'iinsas dhaabuuf akka lakkuusin godhanne hir'isuuf. Kana malees jechuudha killee yookiin ammootuyyuu hormaata keenya yookiin gadaamessa keenya akka qanqaaquun yookiin ammootuyyuu killeen qophooytu haala gaarii taateen sammales jechuudha hormoonii keenya qulqulleessuuf akkasuma immoo hormooniin keenya qilleensaan yeroo hedduu kan jijjiirame rakkina fuulaa akkasuma maadaatii sammales marsaan laguu waan hedduun jechuudha sababa hormooniin jijjiirame dubartiin waan hedduun kan saaxilamtuudha. Tokkoffaa irratti qaamni isii yookiin ammootuyyuu qaamni saalaa isii kan akka bal'atanii fi akkasuma ammootuyyuu qaama isii irratti madaan garaagaraa infekshinii garaagaraa akka mul'atan kuni dhiiraafis tahee dubartii fi kan infekshinii kun wal qabata. Akkasuma immoo namoota dhiiraafis tahee dubartii kan duudii yeroo hunda dhukkubu jechuudha. Irra caalaa garuu darbee dubartii yookiin shamarran irratti kan argamudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni kuni waan kana hundaaf kan nu fayyada kana qofaa miti irraa gaggabaabsee kan isinii himu. Akkuma beekamu lukni keenya dhaabatarraa jilbi keenya nu dhukkubu akkasuma faana jalatti yookiin ammootuyyuu yoo dhaabbannu bakka koomee saniin eegar malee nu dhukkubuu fi sammales jechuudha cinaachi keenya gara duudatti kallattii harmaatiin nu dhukkubuu fi gammachuu gaa'elaa dhabuu yeroo tokko jechuudha abbaan manaa haadha manaa gammachiisuu dhabuutu jira. Itti aansee jechuudha haati manaas abbaa manaa gammachiisuu dhabuutu danda'utu jira. Wantoonni akkanaa kun uumamaanis kan jiranii fi akkasuma guyyaa keessa kan sababa jijjiirama hormoonitiin namatti dhufanii gammachuu gaa'elaa yoo jiru namoonni hedduu hin beekanii gammachuu gaa'elaa kan jedhee dubbadhu walqunnamtii saalaa kallattii gaa'ela lamaanii yookiin jaarsaa fi jaartii irraa kan dubbataa jirudha. Kanaafis faayidaa hedduu kan qabu dhiiraafis tahee shamarranii fi itti aansee jechuudha. Kintaarotii rakkina kintaarotii dhibee sinurraa hir'isuu sammales jechuudha. Akka kintaarotii hin saaxilamne osoo kintaarotis qabaachuu baanne parsantii 80% kan nurraa fageessuu fi sammales jechuudha. Akka kintaarotiin yeroo nu dhufe akka nurraa baduu nu gargaaruu fi garaa keenya nu laaffisuuf nu gargaara. Itti aansee jechuudha qaama keenya harka keenyas tahee kan nu tatarsaan sammales jechuudha nu dhodhowwan sababa furdinaa sababa qilleensas tahuu mala sababa ulfaas tahuu mala sababoota garaagaraati sababa huqqinna garmalee huqqanneef gogaan keenya laafee garmalee kan nama jibbisiisu tahuu mala isaafis faayidaa hedduu kan qabu. Itti aansuun jechuudha marsaan laguu yeroo nu dhukkubu nu murasu tahee akkasuma ammootuyyuu garaa keessa nu micciiruu nurraa yaa'uu diduu qaama keenya walumaa galatti guduunfee qabuu fi sammales jechuudhaan urarratti garmalee yoo nu muree kan nu dhukkubu tahee faayidaa hedduu kan qabuu fi akka qaamni keessaan oo'ee ciisaa hin oolle bowwoo garaagaraa kan isinirraa hir'isu dhugaatiin kuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waama tahee buyyuu jechuudha. Dubartiifis dhiiraafis daa'imaafis faayidaa hedduu kan qabu. Namoonni hedduun jechuudha sababa dhiphinnaa sababa cinqii garaagaraa xiinsammuutiin kan saaxilamaa jiran hedduutu jira. Isaafis faayidaa guddaa qaba. Itti aansee dubartiin takka abbaa manaa isii yoo gammachiisuu hin dandeenye yookiin ammootuyyuu akkuma beekamu jechuudha sababa qilleensatiin qaamni dubartii akka kan deddeebi'ee walii gadi jijjiiramu isaafis faayidaa guddaa qaba. Itti aansee fuula keessaan burtukaana godhuuf yookiin miidhagsuuf jechuudha. Dubartiin
keenyas tahee akkasuma dhiironni keenya keessattuu fuula dubartii bareedaa fi akkasuma immoo fuulli isii guutuu yoo ta'e jaalannaa yoo nus jaalanna namoonni biraallee jaalatanii karaa dibataatiinis tahee akkasuma immoo karaa dhugaatiinis tahee karaalee hedduun yoo fayyadamnee jenne fuula keenya miidhagfachuuf akkasuma immoo fuula keenya burtukaana godhachuu ni dandeenya. Wanni kun waanuma tokko dhiiraafis dubartiifis kan fayyadu daa'imaafis guddaafis xiqqaallee akkasuma immoo nama guddaa lukni isaa yeroo hunda dhukkubu kan fayyadu. Innis maal jechuun keessa waan hin ooluu jarjartan natti fakkaata. Asumaan abishii namoonni hin beeyne hin jiru. Abishii jechuun akka naannoo keenyatti kan akkaan baratamee naannoo Harargeetitti helbata jedhama. Afaan Arabiitillee helbata jedhama. Helbata karaalee hedduu fayyadamuu dandeettanii karaan miidhagina qaama keenyas tahee akkasuma immoo fiizikaala qaama keenyaa bareechisuuf akkasuma humna jabina jireenya gammachuu gaa'ela gammachuu akkasuma immoo qaama saalaa dubartii akka hin bal'anne kan bal'ates akka uumaa isiitti akka deebi'u taasisuuf abishiin baay'ee nu gargaara. Abishii jechuun jabeessituu ilma dhiiraa tokkoo fi hormooniin isaa yookiin ammoo sanyiin kormaan isaa akka jabaatuu fi akka firii godhatu san malees jechuudha. Sababa jijjiirama hormooniiti kan uumaa keessa seenuu osoo hin tahin sababa jijjiirama hormoonii sababa qilleensaatiin kan jabeessituu fi gaa'ela isaa akka gammachiisu yookiin ammoo akka faayidaa qabu isaaf kan taasiftu ilma dhiiraatiif illee ni barbaachisti. Itti aansinee jechuudha dhugaa rabbii abishii karaa hedduu fayyadamuu dandeenya. Jirtuu bishaan wajjin qofa dhiinee danfisnee daa'ima itti goonee yoo barbaanne aanan wajjin abbaa manaa keenyaa yoo obaasne baay'ee kan abbaan manaa keenyaa jireenya keenyaa bareedaa tahee nu gammachiisuu fi akkasuma isallee gammachiisnudha. Dubartiillee karaa sanii fayyadamuu qabdi jechuudha. Karaalee sadi qofaan kan nu barbaachisan karaa kamiinuyyuu jechuu abishiin hin hadhooyti jettanii sukkaara ittiin dabalina. Sukkaarri fiizikaala qaama keessanii balleessuu akkasuma immoo hormoonii keenya dadhabsiisuuf nu gargaara. Abishiin akkuma beekamu fiizikaala qaama dubartii hedduu kan bareechistuu fi akkasuma isii kan baastuuf jechuudha. Kana namoonni dhibbarraa dhibbatti walii galanii jiranii anis waan ofii kiyyaa irra gahee arge abishii sukkaara malee yoo fayyadamtan kan taa'aa keessan isinii baastuu fi borcii isinirraa fixuu fi akkasuma qaama keessan akka waxxaramee yookiin ammoo hanga barbaadan osoo miidhama baay'ee dalagaa arabaatiin qabaatanii qaamni keessan akka deebi'ee ijaaramu pirootiinii gahee waan guddaa olaanaa ta'e kan qabdudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya abishii karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya. Karaan inni tokkoffaan bishaan qofa wajjin firii isii danfisnee daa'ima itti goonee aanan itti goonee dhuguu hin dandeenya. Waan sadiin kana qofa waliin goone. Karaan inni lammaffaan ammoo jechuudha daa'ima yoo dhabne akkasumaan jirtuu isii danfisnee dhuguu hin dandeenya. Goyduu isii jechuudha dandeenyu daa'ima itti godhana dandeenyu aanan itti godhana kun marti dhabamnaan isii qofa dhuyna. Itti aansinee jechuudha harcee daakkamtuu isii galgala bishaaniin nahinee ganama kaanee ammoo dhooyinee daa'ima itti goonee dhuguu hin dandeenya. Abbaa manaa keenyallee haaluma kanaan karaa kanaan obaasna. Abishiin faayidaa hedduu qabdi jirtuu isii taate dheedhii isiis akkasuma immoo daakkamtuun isii baay'ee bu'aa qabdi garuu jechuudha sukkaara itti godhuu irraa fagaadha. Sukkaara itti goonaniin faayidoolee ammaan isinii hime kana guutuu isaatiif tokkollee isin gargaartu. Dheerina rifeensas tahee laafinsa qaamaa akkasuma immoo bareedina qaama keenyaa akkasuma jajjabina abbaa manaa keenyaaf samalis jechuudha miidhagina maal isiniin jechuu danda'a. Faayidaan isii baay'eedha. Faayidoleen kunniin sukkaara malee kan nu fayyaduu fi akkasuma ammoo sukkaara osoo itti godhuu baannee karaa kanaan fayyadamnee faayidaa hedduu bu'aa hedduu kan irraa oollu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya karaalee kanaan fayyadamnee bu'aa hedduu bakka tokkotti irraa argachuu hin dandeenya. Namoonni nama furdisti abishiin jettan karaa ittiin fayyadaman beekan taananii nama furdistuu nama bareechisti. Akkasuma daa'imman dhalattee akkuma dhalatteen garaan isii yoo goge bishaan wajjin qofa danfisanii kan xoonxootti obaasanii sammalis jechuun nama guddaa gara gogiinsa kan irraa garmalee hir'iftuu fi sagaaraa hedduu irraa kan qulqulleessitu. Warroonni garaan isin gogee ittiin rakkataa jirtanis garaa keessan qulqulleeffachuu dandeettanii asumaan subscribe like share gochuun hanga xumuraatti viidiyoo warri turtina wajjin gootan galatoomaa isiniin jedha. Dabareedhaan kan deebii keessan isiniif deebisu horaa bulaa subscribe like gochuun turtii gaarii fayyaa